jechuudhaan obbolaashee sadii iddoo adda addaatti ajjeesu poolisii. ሁለቱም ልጆች ሞተዋል. Magaalaa nama afuridha kan inni ajjeesu. Gidiraa cimaarraan geesse. Dijenne fincaan isiisan. Ashama akkam hordoftoota kiyya bakka jirtan nageenya qabu jechaaras viidiyoo biraatii walitti deemee jira. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammadan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanelee kanaaf haarata ta'uu jiraatan subscribe gochuun nagatiin mallattoo notification tuqaan siin jechuu barbaada. Gidduu kana gaafa beekamu wantoota nama gaddisiisantu gochoota suukanneessaatu raawwataa jira. Keessumattuu naannawaa Finfinnee kanatti Oromiyaa keessatti naannoowwan hedduutu raawwataa ture. Gocha baay'ee kan gara nama rifachiisuu fi kan gara nama raasu gocha dhala namaarraa hin eegamnedha kan raawwataa jiru. Viidiyoowwan kanaan dura isiniif hojjechaa ture keessatti viidiyoo lama sadii irratti gocha suukanneessaa namni lama irratti raawwatu kana isiniif fideetan ture. Jiraattu bulchiinsa magaalaa Mojoo kan taate hojjettuu mana ishee ilmi ishee akka budeedhu kan gootellee isiniif fideetan ture. Kan biraan immoo hojjettuu mana isheeti mana saree tiiteeti kan isin gidirsaa turte. Darbee dheengaddas gadaba asaasaatti mucaan suurri isaa mul'atu kun mana tiksee ta'ee gale keessatti haadha manaa ijoollee sadii waliin iddoo tokkotti kan ajjeesedha. Gurbaan suuraa isaa asirratti argaa jirtan kunis Oromiyaa keessatti biyyuma kana keessattidha kan inni raawwate. Immoo yeroo darbe BBC Afaan Oromoo kan inni beeksisee shamarree tokko dhoksaadhaan obbolaashee sadii yeroo adda addaatti ajjeesuudhaan poolisiitti himteetu jirti. Walumatti nama afur ajjeeste mucaan kun umurii 14 taate ofiiseeti jechuudha gocha kana kan raawwatte. Kanaaf gochoota gara jabeeyyii hedduutu raawwataa jira. Ammas gidduu darbees dheengadda asuma kunoo magaalaa Finfinnee kana keessattidha. Kondeemnanii lakkoofsa 51 galtii hojjettuu taate san ijoollee isaanii lamadha kan isheen ajjeeste jechuudha. Tokko qaluudhaan tokko immoo tiraasiidhaan yookiin carqiidhaan yookiin uffataan ukkaamsuudhaan kan isheen ajjeeste jechuudha. Ijoollee durbaa hin beekne lama. Mee viidiyoon kanaan dura irratti isiniif hojjedhe dubartii gara jabeettiin hojjettuu mana seetii ilmi ishee akka gudeedu gochaa turtee fi gidiraa adda addaa irraan gahaa turte. Viidiyoon kanaan dura isiniif hojjedhe keessaa ilaalame. Hattuu bulchiinsa magaalaa Mojoo ganda duwwaa lama bakka addaa Dibooraa jedhamutti mana kireeffachuun kan jiraatan himatamtuu tokkoffaan aadde Gannat yookaan Jiituu Fallaqa ijoollee dubaraa umriin isaanii waggaa 18 gadi ta'e afur hojjettuu manaa godhachuuf miindaa birrii 700 kaffaluuf walii galanii fudhatanii galu. Haa ta'u malee aadde Gannat guyyaa fudhatanii galanii eegalee yakkoota gara jabeenyummaa fi xiinsammuu namaa huban isaanirraan gahu miidhamtoonni kunneenii fi qorattoonni yakkaa magaalaa Mojoo dhugoomaniiru. Guyyaa guyyaan dharafti hin qabnu. Akka nu baane barri nutti qollofti keessan harka kiyya duubatti na hiite ammallee qaama kiyya kasaaraatii fi ijatti mixmixaan alaayi gara galii ciisinaan jette duudannarra deemte jirti bootasiin narra deemte sanitti achumatti fincaanii fi udhaanii jira akka tasaa ta'ee alatti nagattee deemte gibbii keessatti utaalee ba'ee axiraraan. Isiin odomaa ciistee tajaajilin ilaaltu ilmi isii qulfii irraa fuudhee banee shintibeetii keessatti natti seenee shintibeetii keessatti achumatti na gudeedee na biraa ba'e ilmi isii dhiiga muree jenna harka muree jennaan dhiiga isii san na obaas dhiiga isii san hanga je'ee yoo ani ha'aan ol je'ee jennaan immoo na gubbaa abattee saayikila wanni gamada saayikilaatiin na garaaf. Kana ilaalaga dubartiin kun hojjettuu yookiin akkasiin mana seetti qacaramtee mindaan hojjettuu fudhattee galteeti kan isin keessi miidhaa hamma kana gidiraa hamma kana irraan geessu jechuudha. Ilma seetti taphachiisaa keessi kan garaftee madeessite qaama isaanii akka kana fakkaatanittidha. An ofii san dhugaan jette nu ganda san keessaa gadi jennee fincaan isii san. Gochoota suukanneessoo miidhamtoota kunneen irraan geessisuu ishee ragaa abbaa alangaa magaalaa Mojootiin mirkanaa'eera. Himatamaan lammaffaan ilma aadde Gannat Naatinaa'el Ballaxee. Gurbaa kana kan hojjettuu mana gudeedaa ture. Gurbaan namichi kun abbaa gurbaa kanaati. Dubartiin kun immoo isii hojjettoota sana qacaratti yookiin miindeffatteedha. Isee kana kan miindeffate ilmi immoo isa kanaa jechuudha. Sadan isaanii akkam cakkaanya akkam gara jabeenyooti maatii tokko ta'an yaaddaniitu namni tokko illee keessaa garaan laafu yookiin namni tokko keessaa nama gaarii yookiin nama qajeelaa ta'e hin jiru jechuudha maatii sana keessaa yaaddanii. Abbaan dhowwuu yookiin haati nama nagaamte yookiin ilmumtillee maal ta'a yoo nagaate gocha kana raawwachuu dhiiseera ta'e. Hamma namaatii mangara jabeessa ta'uun immoo baay'ee waan hin taaneef waan dhaga'utti gurra namaatti hin tolledha jechuudha. Ammas dubartii gara jabeetti mucaa durbaa qaxarattee yookiin miindeffattee mana seetti kan gidiraa cimaarraan gahaa turtedha. Kanas viidiyoon kanaan dura hojjedhe keessaati. በወቅቱ ስንሄድ እንደተባለውም ታስራለች ልጅቷ ሁለት እግሯ ወደፊት እጆቿ ወደ ኋላ ታስራ የሰውነቷ kan isheen hojjettuu mana kootee hojjettee manatti galfattee keessin hiitee mana siree keessatti gidiraa adda addaa irraan geessee qaamni ishee ciccitee fayyummaan ishee haga du'aan ishee ga'utti kan isheen gidiraa cimaarraan geesse. Kunis Oromiyaa keessatti kan isheen ቁጭ ብላለች ስናይ ደነገጥን እኛም ህዝቡም መጣ ተረባረበ ሰው መጣው አለ በቃ ጩኸት ነበረ ማለት ትችላለህ ህዝቡ በጣም ጮኸ አትቆፈባን ቆሌን እንጅራን ቁባቁባይሩ
አናካው ቢረኝራ እንግዲህ እኔ አልተማርኩም ነው የምትለው። ሲጀመር አባትና እናቴ አንድ ላይ የሉም። እሱ ሌላ ሚስት አግብቶ ነው ያለው፣ እሷም ሌላ ባል አግብታለች። ያደኩት ከአያቴ ጋር ነው። ትምህርትም የለኝም። ቤተሰብ ደግሞ ፌስቡክ አግዱ ካን ከሶሻል ሚዲያ ረና ናጅሩ ካን ባይ ነመገድሲሱ ፊ ባይ ጎችሱ ከነሳቴ ሆጀቱን መና isaanitti galtee jirtu ijoollee isaanii lama kan seenjura ajjeese ijoollee daa'imman jechuudha. San baay'ee gocha nama suukanneessu gocha baay'ee badaa yookiin gadheeteedha kan isin raawwattee dubartiin kuni. Viidiyoo kana dura isin fide keessatti kan gidirfamu hojjettuu mana sanaa ture jechuudha. Amma hojjettuu mana sanaatu cakkaanii yookiin gara jabiitti ta'etu daa'imman isaa irratti gocha suukanneessaa raawwate jechuudha. Kanaan dura viidiyoo 2-3 hojjedheera yakka sarraatenyaa yookiin hojjettuu mana namaatti galte hojjettuu irratti gochoota suukanneessaa raawwataman yookiin gocha nama gadhiisan yookiin miidhaa isaanii irra ga'u fideen ture viidiyoo 2-3 keessatti. Amma immoo hojjettuun mana isaanii hojjettuu jedhamtee galte sun yeroo isheen gocha suukanneessaa maatii sana irratti raawwattudha kan inni amma immoo dhaga'ame. Baay'ee gocha suukanneessaa cimaa ta'e kan baay'ee nama gadhiisu daa'imman xixinnoo lamadha kan isheen ajjeeste. Kuni haadha ijoolleetti baay'ee boosee hordofaa baay'ee gocha nama gadhiisudha. Maatii daa'imman sanaa jechuudha. Immoo abbaadha. gocha baay'ee nama gaddisiisudha. Gocha baay'ee gara jabina akkasiin argine keessumattuu daa'imman waan beenne afaanillee ni kanne daa'imman akkasirratti gocha akkasii raawwachuun sanuu ala dubbataani. Baay'ee gocha nama gaddisiisu baay'ee gocha baay'ee suukanneessaa ta'edha. Voiisiin itti aanu kun immoo voiisii yeroo abbaan bilbilee ijoollee koo dhaqiitiin ilaalee hiriyaa hojii isaatiitti himatee hiriyaan hojii isaatti dhaqee ilaalee abbaa waamudha jechuudha ganama. ና ምንድነው? ምንም አይደለም። ና ልጆችስ ኪባትን ስልክ እንዳትል ያዘው እንዳይጠፋብህ። የደወለችው በምን አይነት ስልክ ነው? በራሷ ነው። ቆይ ፖሊስ ጣቢያ ነኝ ያለችኝ። ፖሊስ ጣቢያ ሄዳለሁ። ቶሎ ና። ልጅቷ ምን ሆናለች? ሁለቱም ልጆች ሞተዋል። ጉርባን ሱራ ሳስ ረተርግተን ኩኒ እንገዳ ባሳሳቲ ijoollee sadii fi haadha warraa manichaadha kan inni ajjeese bakka tokkotti jechuudha. Walumaa gala nama afuridha kan inni ajjeese. Mucaan xixiqqaa kuni jechuudha. Mucaan suurri isaa argitan kuni nama afur ajjeese jechuudha. Darbees moodeen gadaa BBC afaan Oromooti kan dhageenye kan dubbisnerraa shamarreen tokko dhoksaadhaan obbolaashee sadii iddoo adda addaatti ajjeesu poolisiitti himteedha. Shamarreen kuni shamarree keenyaa ganna 15 taate ajjeechaa namoota afuriin himatamuun guyyoota 14 buufata poolisiitti hidhamtee qoratamaa jirti. Shamarreen kun obbolaashee sadii boraatiidhaan ukkaamsuu fi hudhuudhaan akka ajjeeste poolisiitti himuushee miidiyaaleen biyyattii Citizen TV fi gaazexeessaan Naashin gabaasaniiru. Ajjecha shamarreen kun raawwate jedhamee biyyatti rifaasiseera. Shamarreen kun obboloota ishee sadii fi mucaa'eessuma ishee tokko ajjeesuun amante. Walumaa gala nama afur ajjeeste jechuudha. Akkuma gurbaa isa dhiiraa ammaa jechuudha. Amma gurbaa dhiiraa ammaaf intalli kun umuriin isaanii daa'ima. Intalli ishee ganna 14, gurbaan kun ganna 15 darbu. Torban darbe keessa abbaan shamarree yakkaan himatamte kana ajjecha ijoollee isaa irratti raawwatteef intaluma isaa akka shakku ergaa poolisiitti himee dhaga'ameedha. Shamarreen kun erga poolisiin to'atamtee qorannoo gaggeeffameen obbolaashee nama sadii umuriin isaanii tokko waggaa 1 fi ji'a 3 kan biraan ammoo waggaa 5 fi kan sadaffaa waggaa 7 fi walakkaa akka ta'an ajjeesuu ishee akka amantee gabaafameera. Shamarreen kun dabalataan ganda Gaatigaa jedhamu keessatti mucaa'eessuma ishee boolla bishaanii keessa buusuudhaan ajjeesuu ishees amante. Daa'imni kun ammoo umuriin isaa ji'a 20 qofa ture. Mucaa ji'a 20 kan isiin boolla buusee ajjeesse jechuudha.
Gaazexeessaan Keeniyaa Neeshin jedhamu akka gabaasetti poolisiin ammoo ajjechaa kana duuba namni biraa yoo jiraate jechuun akka qoratutti ibseeraadha. 14/2021 obbolaa ishee waggaa 1 fi ji'a 3 boraatiidhaan ukkaamsuun ajjeeste. Erga duusaa mirkaneeffattee uffataan martee biraa baate. Torban 3 boodas gaafa 7/8/21 akkasumas boraatiidhaan obboleettii ishee waggaa 5 ukkaamsuudhaan ajjeesuu himte. Dabalataan obboleettii ishee waggaa 7 fi walakkaa taatu harkumaan huutee akka ajjeesse poolisiitti himte. Dabalataan hagayya 16/2022 akkoo ishee dubbisu gara gaatigaa kabaatee deemte achitti ammoo mucaayessuma ishee ji'a 20 ajjeesuu ishee himte. Amma kun sammuu seenaa gaarattu. Moo dhuguma namni kun nama nagaa ta'e seerumaan yaadee godhe yookiin sammuu rakkoo sammuu qaba yookiin maraatummaa qaba yookiin seexanattu kana. Akka kun amanuun baay'ee namatti ulfaataa keessumattuu obbolaa taane obbolaa ofii ajjeesuu jechuun waama hin danda'amne waan gochuun itti cimudha baay'ee hedduu waan cimu. Shamarreen kun mana murtiitti dhiyaachuuf jalqaba qorannoon sammuu godhamuufi qaba jedhee poolisiin yaafrataa alaalagaa gochisuu kanneessa akkasii biyya keessa miti biyya bakkeetti Oromiyaa, Itoophiyaa, Afrikaa addunyaa kanarratti gochoota akkasiitu raawwataa jira. Dhugaa durin beeku malee gochoota akkasii kana gurrumaanii hin dhaga'amu darbee mayyuu hin dhaga'amu yoo ta'e namoota du'an yookiin namoota ajjeesan kana yoo mootummooti darban yakka isaan raawwataa turan dhageenya malee namni hawaasa keessa jiraatu yookiin namni naannoo wajjin jiraatu maatii wajjin jiraatu obbolaa wal ajjeesu kun hedduunaan hin dhaga'amu. Dhaga'amu yumti an dhageemayyuu beeku barri kun bara maali akka ta'e naan galu. Saniif baay'ee kun waan jecha nama dhabsiisaa waaqumtillee maal akka nuun jedhu hin beeku. Namni kun amantii hin qabu ta'ee yookiin namaaf naasuu hin qabaatu ta'es namaan galu. Keessumattuu obbolaa ofii ajjeesuu yaada. Namnillee yookiin wallolee waa tokko irratti wallolee daangaa faarratti wallolee nama wal ajjeesee faa dhageenya yookiin qumaara faarratti namni wallolee wal ajjeesee dhageenya yookiin namni halkan mana dhugaatiitti wal ajjeesee dhageenya. Amma garuu dhageetti sanarra darbee dhufe yookiin dur mootummaatu nama ajjeesee iddoo akkasiitti akkasii mangistiin akkas nama godhee qaama hidhatee akkas nama godhee du'a akkasii dhageenyu. Amma deemee dhufee naannoo safara wajjin jiraatan naannoo wajjin jiraatan yookiin maatii wajjin jiraatan obbolaatu wal ajjeesuu jalqabe. Barri kun bara maalii akka ta'e anaaf hin galu. Keessumattuu gochoota baay'ee suukanneessaa fi gochoota baay'ee nama gaddisiisantu raawwataa jira. Bara kana keessa egaa rabbi dhiifamaa nuuf godha jedhee hin yaadu. Hundumtuu akka hojii isaatti waan hojjetu hundumaa adabbiinuma argata. Dhugaa gochoota baay'ee haasa'uuf illee dubbachuuf illee gochoota namatti cimantu raawwataa jira. Kana gaadheen gaddas kan Finfinnee keessatti ta'e hojjettuun mana kan isheen ijoollee lama ajjeesses baay'ee nama gaddisiisaa. Kun awwaalchi isaanillee kaleessadha kan inni raawwate ijoolleen suni. Dhugaa baay'ee gochoota suukanneessaa gochoota nama gaddisiisan biyya keenya keessatti raawwataa jira. Akkuma namni gara jabeessi jirus immoo hojjettumti manaa immoo kanumti nama gaarii taatee ijoollee ofii namaa guddistee yookiin ijoollee ofii akka gaariitti namaaf qabdee akka ijoollee sadiitti ilaaltee ijoollee guddisuu ni jirti. Akkasumas immoo kun warri hamoon keessin gocha seexanaa gocha dhala namaarraa eegamne hojjetus ni jiru. Hundumaafiyyuu namoota mana ofiitti gashinuu utuu ilaallee gashinee baakgiraawundii isee nama eessaa akkasiin taate gocha isee kanaan dura yoo isheen mana biraatti baate ta'e yookiin hojjetu mana biraatti baate ta'e mana sana maaliif baate amalli isee akkamii amantiin isee akkamii namni kun nama akkamii ture haalli guddina isee akkamii hawaasa akkamii keessatti akkasiin guddate illee qoratanii malee kan mana ofiitti gashan horma filannoo ofiitti gashanii gashuun rakkisaadha. Hundumtuutu of eeggannoo godhee baay'ee natti tola. Namatti illee mana dhiisanii deemuun baay'ee rakkisaa. Kun maaliif obbolaamti yoo manamaa jiru. Kun obbolaamti illee daa'ima obbolaa ishee gaggeessuu jalqabde. Kanaaf bara hamaa waan ta'eef hundumtuutu of eeggannoo goone baay'ee namatti tola. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhatti deemuutti nagaan tura.